Allah tindiredawa fumalila fe nyatina jetti Allah tindiredawa fumalila fe nyatina jetti magalimbiya namane hindu bisina jetti magalimbiya namane hindu bisina jetti omo ya omotiya anisoromo kabahiya lama walama miti bitibahiya wafagumiti Rabbana ejero bishar satgurune ejero Rabbana ejero bishar satgurune ala lawal jalana jalanu ala latumufune ala lawal jalana jalanu ala latumufune umu ya umutia anisoromo yakabakia lama walama miti bitibahiya wafagumiti amma lelelele buntuntala sama lelelele sama lele nano amma lelelele buntuntala sama lelelele sama lele nano surumbulle shakaturumbulle yadahiwande yana yana shakayana yana wajimbiyo oirutenya guddo bontuntala nanahu nintura nanahu nintura afanna somana wardantala sidungaduni fura sidungaduni fura shagadurunde ya 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 le Gootittiin wallo sagalee bareedduu qabdu gootittiin wallistuun artistii Faati Aniyyaa sirba isiitiin shaan gootee jirti Anwar. Sirriitti malee shagoyyee na yaalette garuu inuman seega hin kaata'edhe inuman seega garuu numa teessee hafte teessee hafte. Angata kaatutti seeganii qabdadha. Akkasii. Egaa sirraa bareeda jeesi seega. Asila keessa kaasuun qabaan ture. Yaanatu dogoggoree jechuudha gara fuuldura isa taanutti. Achi si eega ati nama ka'uumi. Akkamiin dhiirumaan nama haasaa mire. Amma walqixxummaan dhufeera inni nama eegaa jirra. Warri gaa sabboontuunis bakka kana jirti. Faana Faati Aniyyaati isiin moodela Faati Aniyyaa moodela isiiti. Mee maqaa isii guutuus gaafadhu waan jettuun jedhime. Sabboontuudha utaalteemaaf geesse nama sirbee nu sirbisiisee asuma shiixina taa'ee ture utaalte anyways isatti hin deebina sabboontuurraan eegalna. Carraagaa dubartiidhaan garee fuukisin dubartiidhaa kennu keetti inni hasirbee jira sagaleen dhageenyee jira
isi hasagaleen hin dhageenye gaa jaluma jalaa malee carraa kana fuulletti kanninee fi sanboota as deebina jeeti. Ayyeega sabboontuun namni baay'een beekanii garuu maqaa guutuu ishiin of barsiistee kabarii hojjechuudhaan beekamti mee sirba ishii kan barbaadde kan filattu keessa ishiinis nu dhageessistu miti ree ayyaana taanaan callisanii taanii kan namaa jala ilaluun hin ta'u fuuldurattis baanii kan ofis sirbuun dirqama jennee irraa dirqisiisna. Jalqabe gama maqaa keetiin akkamitti gara muuziqaatti fa'aa akka seente eenyuuf akka muuziqaatti akka seentu akka si harkise yookiin akkamitti seente gara muuziqaatti sabboontu. Ani artisti sabboontu Maammadin Jaama. Aartii uumamumaan wajjumaan dhaladheeyoon siin jeeniin danda'a. Uumamumaan weellisuu hedduun jaaladha. Sirboota warra keenya hangaftoota kanaan dhaggeeffachaa guddadhee achumarraan waan hin fedhu kana dalaguun qabaa jeetiin gama aartii dhufe. Amma aartiin kun si fudhateera jechuudha. Akka ajaa'iba riskii illee naa qaballee. Zamana teekinooloojiin karaa aartii kana waan hedduu bu'aa buusuu jalqabeedha. Itti hojjetanus akka aartistoonni dur amma aartistoota dur yoo fudhatte fedhii qabanuuf saba kanaaf jedhanii waan hojjetan urraan kanaaf baay'ee bu'aa kan itti argatan miti. Amma yeroon kun garuu yeroo waan hojjetteen bu'aatti argattudha waan ta'eef. Mee yeroo gaarii yeroo kanyamaa yeroo bareeda. Ishiin kun warra gabaa jirti. Warra gaafa kasaaraa qabu sirbanii jira. Warra Ayyeegaa mee sirboota kee maal sirbu jaallata sirboota aartistoota durii keessa kan baay'ee si harkisu sirba eenyuuti? Sirban baay'ee jaaladhu Falmataa Roorroo Khadiir Martuu Weellee Faaxee ani yaafaa ture. Yeroo jalqabaa kavara kaniin godhe isaanuma jalqabaa sirba Faaxee ani yaa Falmataa Roorroo Maadii Xiqqaa akkasumattiin walitti daddabalee sirboota Khadiir Martuu kavar godhee ture. Sambooda weellisaa Faraan Baddeessaa wajjin sirbinee ture. Sambooda dhiyootana viidiyoo bareedaa takka kan hojjenne Shaarukaanii fi Kaajal taane galataa lagu wajjin. Akka warra Hindii kanas ta'u. Akka warra Hindii kanatti sirbinee. Akkasitti yeroo gabaabaa keessatti viyuu guddaa argate uummata biratti illee jaalatamuu guddaa argate saniitu ol nadhiiteen siin jaaka hubbaatti. Garuu mee amma kabaree hojjechuun gaarii mataa yoo jiru waan ofiitti immoo deemuunis gaariidha. Waan namaatiin beekamte sana booddee immoo waan ofii keetiin fuulduratti ba'uun gaarii natti fakkaatu waan akkasii akkam wadaloo namni yoo sii kennes ofii keetii sirba mataa keetii baasuu. Hojjechuutti jira sirba mataa kiyyaa barreessiteellee aartisti Faaxee Aniyyaati. Inshallah yeroo gabaabatti viidiyoo ajaa'iba ta'een isiniif dhufa jeetii yaada. Gaarii hawwiidhaan gaarra nusi jalaan tursiisin jennu. Tursiisu. Waan bira dabruun feene takkaa jira. Arra baga wala garree. Mahadii kana jechuun nama takkaa miti nama lamaa miti nuuf nama kuma takka caala. Mahadiin faamilii qabsaawaati. Faamiliin isaanii taarika isaanii yoo ni haasofne ne yoo kitaaba irraa barreessine malee kadhumun sahu. Innis gaarii. Barreessuunis kitaaba. Bareeda. Innaa maadiin kun amma innaa yoon jeellee nan dhiisu barsiisaa afaan Oromooti. Barreessaa, walaleessaa, yedaleessaa afaan Oromootis sirreessaan sinjaamu barsiisaan sinjaa waa hedduudha. Nama kanaa kana qabaachuun keenya hedduu nu gammachiisallee. Hedduu gaariidhallee bara kuma nuufaa jiraatu jennaan. Sabboontuun goota jaalalaati jaan. Sabboontuu dhugaadha. Maaltu goota jaalalaa si godhe? Namni akkas naan jaagizee qaadhimaa fi qaadhimaa wal jananii wal lolanillee mee guutaa akka carraa nu kan ijaaniiti nagaafata waan isaan dhibeessan mee ati haadha jaalalaati waan kana nuuf ibsii jaanii. Mariisiista jechuudha. Mee bii waan itti haadha jaalalaa nu godhan kana gaa isaanii beekaa. Garuu ati fudhatteetta miti maqicha. Maqicha waan Oromoon namaa kan ittiin fudhatan beektaa. Dura osoo isin sirba gaama kan kabarii kana hin baasin dura baastee san booda miidiyaa OBN irratti argeen qophii yeroo jaalalaa irratti haalaan jaalalaan miidhamtee gurbaa baay'ee jaalattu gaa jaalalaan haalaan waan ni taate
waa'ee jaalalaa haalaan haasoyti anillee gaasan dura ni beektaa gaafaan OBN hojjechaa ture qophii dambalii jaalalaa dambalii jaalalaa kanaaf waa'ee jaalalaa dafee si gala na harkisa dafee Kambadeen dhufne galaana baharaay kan usenteenye yaada namararaa goflaa balii qabu silanii bararaay Kambadeen dhufne galaana baharaay kan usenteenye yaada namararaa goflaa balii qabu silanii bararaay Magalle biyyato buntu ijahula Odeise himfitu baredina fula Khandarahe kabu ya buntu tiya anako famititula Magahe hogayu namudawa ulai Kambadeen dhufne galaana baharaay kan usenteenye yaada namararaa goflaa balii qabu silanii bararaay daawwachaa jirtan kun qophii keenya kan OBS kan guyyaa Iid atigaa mana hono Hadi Ali Muusaatii fi akkasumas mana Kaatimaatti gaa haadha warraa isaa kanatti gaa buna mi'aawaa kana nu danfistee buna kanaas dhugaa guyyaa Iidaati waan hedduudha kan nyaatan dhugan kamana kana keessa jiru amma gaa keekiin murame keekii nyaannee samboota ammas gaa kara sirbinette arra servisi qabeera nyaadheetin akkata dalan jedhe nyaatanii dhuganii ta'anii muganidhe ayyaana waggaati inni noolu keessa immoo waan dubbannu seddu jira artiistota gidduu teenye sirba qofa osoo hin ta'in kunoo amma sabboontuun muuziqaadhaan dhufaan jira jette warri kaanis wanta isaan qopheeffataa jiran tu jira ta'a kanaaf jarris yaada isaanii waan irra jiran nutti himanii eeguudhaaf nuun ta'u hawwiidhaan eeguudhaaf tanaafuu nutis hawwiidhaan isaan eenaa amma haati warraa Hadi Ali Muusaa addee Kaatimaa abbaa fiixaa haati warraa Hadi Ali Muusaa dhagaa keekii nu mufti nu buna keetis gagalatoomii buna mi'aawaa nu danfistee ayyaana gaarii ayyaana gammachuu isiniif haa ta'u isiniin jennaa warra TVdhaan ta'anii nu hordofuu jiranis keekii murree keekii nyaanne sanbooda gaa affeerraa keessaniin galata keessan galchaa nuti illee gaa dubbannee sirbinee ayyaana keenya sitti kabajnee gallaa jechuudha manatti immoo waan nu eeggatu immoo itti deebina samana aambifannee dhufne miti kan waa'ee mana keessaan eeggatanii faa ati gaadhiirraa waan mana keessaa waan hojjettu waan jiru natti fakkaatu harkuma dhiqatteetuma nyaachuudhaan dalagaa hedduun qaba daftee seen ta'e hojjechuudhaaf yaadda hojiin gaazexeessaas akkasii miti gaazexeessaan bakka yaadin oolu jedhu faadheenis gaadafaa jechuu jirti abbaa shittooti abbuma shittootiin warra jimmaataati Marree sayyuu walitti geenyee kana taa'atoo jirru wallaahi guyyaa baay'ee namatti toludha. Guyyaan inni irra wal geenyee fi iddii kana iddina jenneetoo kanasitti wal geenyee manni jirrullee mana Hadi Ali Muusaadha. Gifti dureen keenya illee jirti baga nagaan guyyaa Iidaa kanan geessan isiniin jenna meeroo tokko alhamdulillahi rabbil alamin rabbii keessaniif galata galchaa rabbii walitti nu galche. Eid Mubarak jenne kan baranaa kan bara egeree isiniif haa ta'u. Marree mal idarree billawa fida irra dhaabna yoo didanuyyuu eebbifne mal kaani ammoo tu abbaan shittoo itti deebi'anii karaa isaaniittiin dubbii wahiillee harkaa qabna abbaa shittoo kinuusinaa waanuma jettan jecha ayyaatiyya ulfaadhu deen bakka ati geette mana urgaa'ee harki wanni ati harkaan qabatte kulliin ka urgaa'ee haa ta'u agartanii manni kunillee mana gammachuu haa ta'u caaya rakkataa haa ta'u agartanii ilmaan isin jidduu bahu ilmaan biyya bulchu haa ta'u ka isin dhaalu ka isin caalu haa ta'u agartanii ka oromoon salfachiifne ka islaaman salfachiifne ka kullii banii aadam bakka bu'u haa ta'u jechu agartanii durbi intalli teessan agartanii hintala caaya akka isiniin jennee kana taatu haa ta'u manni keessan mana jannata keessatti namni itti walga'u haa ta'u namni asitti walgahe kun kulliin agartanii ittiin jannata keessatti rabbi walitti nu haa qabu yaada muraada kenna kulli rabbi nu haa guutu ka fuudhellee haa fuudhu ka heeruma barbaaddullee haa rabbi haa bakka itti godhu agartanii ittiin nullee asuu jirra
yoo yaada qabaattan nutti himadhaa isinitti fuuna isin heerumsiifna agartaniitini warri wal fuudhellee ka isin jidduu bahe agartaniitini ilma rahmataa ilma milkii rabbi isin haa godhu agartanii ka qara'ee barateetini timirtinnaa kanallee bakka guddaa gahee doktoreetii fudhatee agartaniitini bakka mara gahu rabbi isin haa godhu maarree dafaa nutti asiin deemaa qalbiillee nu gororte achi nu jirti nurraa turtanii jechaa jirra bunni ammoo ka ajaa'ibaati bunni si ajaa'iba urgaaya abboo harki kee haa urgaa'um jettina wallahi wanni ati harkaan qabatte kulliin bakka ati geette maratti namni agartaniitiniin intala akkamita ajaa'iba rabbi si haa taasisu mataa hundaa rabbi si haa godhu akka dhageenyetti artistoota hedduu asii qallabdi jedhan artistii hedduu kun warri ragaa bahu asitti mana isii akkana dhiifa kabiraalee nawa akka galataa labuufa ila gurbaa gurraacha dheeraa kan gurbaan kun ammoo tuu zafanii kana oofaatti tikkoto yuutuubii isaa irra yoo seentan bada jarana gitaara kana waan inni dhukka irraa kasa agartanii warri barcaa hin beeka gurbaa kana nu jabeessa asiin ammoo tuu sabboontuu jedhaniini abbaa kiyya maqaan kee nadii ila kunoo nadii bada nadii gammadaa ka akka faana gadii dammadaa rabbi nama hordofsi haa godhu sila ayyaati yaa ifedi kaame ufumaa qabannaara moo namatti kenne hoodha amma isin duran qabannu maarree nu rabbitu FM nu godhe kunoo baniin adam nu laalee akka waa nama FM baneetti nu dhageeffata nu garamii waa nyaannaa miti hin odeessina mee isinummaan nu nyaadha wayita isin nyaattanuu laallee nu hin quufna akkasitti jedhe amma guyyaa iidaa kana maaltu nama mudata yeroo tokko yeroo galgala huccuu akka isin reefu jette bitanii sii galaniintu jira naa uffattee bultee kophee uffattee bultee ganama yeroo kaatu osoo nyaattu faa dhadhaan irra sirraa bu'a ganama marqa nyaatan naannoo keenyatti bakka naan itti dhaladhetti marqa faa ganama nyaattee baata osoo marqa nyaattu dhadhaan si harkaatu qa badaayichoo dhadhaan jalaa qabate jetti achi tuun illee dhufti kan isiidhaa bitamee fi kan siif bitame yoo waliin fakkaanne bakka Rwaandatu uumama naannoo sanitti yoo huccuun isii kan ammaa immoo akkam yoo jettan kan ammaa biraandii ilaala naayikii naa bitte moo adidaasii naa bitte biraandii sitti hima jechuudha yeroo kennaa waanuma nutti kennan nyaannee waanuma nutti kennan uffannee deemna ijoollee dhiisaa waan akkana waayifaayi banaa namaan jettiidha nama ganama kaate yuutuubi afaan kana mees fedha albiji nu dagate afaan si qabeenyatti fakkaata dubbachuu didee abbaan shittoo kun garuu maqaa masoo isaanii natti fakkaata eenyu abbaan shittoo maalumaaf abbaa shittoo jedhamanii achumaan afaan numatti as deebitan isumarraa jedhamne maarree ani maqaan kiyya maqaan ka paaspoortii isinitti himu kan maatiin sinii baasan maqaan kiyya Imraan Hammuu Abdulqaadir Sa'idoo Kintee Goobana Dawaaroo Amogis jedhama isinitti yoo dheeresse suu ta'u viidiyoo irratti piuus godhaa laaltanii innaa kaniin itti dhaladhe godina Baalee aanaa Gaasaraa ganda Dambal jedhamutti garuu Harargee keessatti waan guddadheef aksantiin kiyya yeroo hedduu gara Harargeetti deema Hararguma keessatti guddadhee ammallee isaanuma keessa jira ana qofa natti fakkaate namni so relationii kiyya isaa wajjin hojiilee aartii walaloo illee daloo illee hin barreessaa gara abbaa shittootti kan hin dhufe yeroo baay'ee gama aartii koomedii stand up koomedii kanaan Oromoon hin jiru nama I think ani hin yaadadhu nama amma stand up koomedii isteejii qopheesse namni koomedii qofaan isteejii qopheesse an argeen beeku yoo nu dura jiraateen beeku so kana yaaduudhaan waan tokko yoon dhagaye kooppiin godha afaanota nama godinaalee garaagaraa kan Oromiyaa keessa deemaa waan hin jiraachaa tureef kooppii waan hin godhuuf waan kana maaliif hin yaalle jedhee yoon hin hiriyoota kiyyaan faa jedhuuf hedduu fanii godhaan natti tola waan jedhaniif okay let me try jedheen gara tiktookiin dhufe kanaafi malee hojiilee biraatis walaloo fi daloo kanallee akka isaan biratti akkana jennee dubbachuullee baannu jaluma deemaa jirra faarma isaanii hordofaa deemaa jirra yeroo dhiyootti anillee waan haaraa qabadhee akka dhufaa jiru gama sagalee barsiistaa daawwattoota gama sagalee kanaanillee ni weellisaa jechuudha ni weellisaa waan akkasiiti kanuman jechuu barbaada ammaan tiktok irratti abbaa shittoo jedhamnee wanni beekamnuuf shittoo intala tiyya shittoo jedhanii intalli amma shameerkartu amma Saudaaniyyaa jirti intalli Saudaaniyyaa jirti dheengadda natti dawwaltee abbichoo sila quluu keessan maal quluu salaataa beeytani quluu keessan maal gootan jennaan abdaa budaan nyaatte tokkotu na harkaa cabse Addis Ababaa keessatti jedhee itti hime
wayta ida amma yu itti muskola itti naa godhime hodhu na ha ergitu waan ida wahi akasi just comedy yeroo gootu feel like free taatee jechuu qabda yeroo baay'ee moo maaltu si aarsa beekta bakka namni sa'atii ati muudii feete keessa jirtu hin beeku halkan sa'a 8 itti illee bilbilee abbaa shittoo oo viidiyoo kee ilaallee dibar hedduu namatti tola wallahi das nama jaa'oo sa'a 8 gaadero mee ilaali ati waa meeqa keessa jiraachuu dandeessa Yeroo viidiyoo laata abjuu laalta. ati abjuu laalta abjuu kellee jirka so feelingi osoon ani maal jee ati yeroo tokko ni beekta osoon hattuu ta'ee dalage osoon yeroo hunda kontentiin an hojjedhu hattuu ta'ee namni hattuu mana isaa jechuudha gaafa tokkoon karaa irratti like akka isaan ittiin eegan osoon tahin godheem deema like jimaan harkaa qaba namni gaa abbaa shittoo kana sheeka jaarsa nama guddaa akkasitti beekan yookiin kan qamaane faalsen so an jimaa qabadheetiin karaa irra deemu jira akkana ilaale isuma abbaa shittootiin isaanu banne abbaa shittoo maarree nu salphiftanii maal kanatti karaa irra qabattanii deemtan yoo qamaatan mana galtanii qamaatanii seriously nama guddaa itti fakkaadhe natti fakkaata so abbaan shittoo kaarakteriidha ani I have like live dhuunfaan qaba so isa sunillee dansa midhaasa afaan isaa sunillee dansa midhaasa dansa midhaasani ani nami sun gaaf dur arge nam guddaa tokkoon see akkan gaafii jambire jelaal nami kun hadasi arla rabbe kayya ya hobbaare de maala arra adda ke nam tikkaare de maala waaqisi tojine de akkasi oromoti waaqisa ne bisinna anillee ya fitadde an waan jechuu jedhu yaa hubbaase namni biraa akkan itti deemu barbaadu yoo jiraate yaa carraa sanii kanneeyyuu dhuftee na laaltus gaaruma eessattiin si argaa garamee liqimsaa wajjina qabdee amcoosangaa oggu sirbitu gaafa yaadamma bulbula hirriban qabu sumaa yaada bula akkam na gumaa jeetile jenne kawan jenne sigurri gaazexeessonni keenya kun nun qoftan beekta akka waa gungum yoo wallisullee baanne yoo isinii gungumne keetanii egaa sanuma barbaannamti wallistu ani gaa waan hinjuun qabu finnee mitata gana wuliidha itti fufa idaami guyyaan kun guyyaan idaa wallisuu miti ani ummatuma keenyaaniin hayyee guyyaa idaati guyyaa idaati iid mubaarak jennee hayyee iid mubaarak isiniin jennee yaa ummata keenya keeysaa fi ala jirtan keeysaa ala hogguu jenne gaa mana keeysaa fi ala ulaa duran baanu beekadhu biyya keeysaa fi biyyoottan biraa gola addunyaa tana keessa jirtan baga ittiin isin ga'ee ammallee irra deddeebi'ee iid mubaarak warra baranaa kabara hedduun isiniin ja'a guyyaan irraa gaa gammachuudha keeysaafuu ayyaanni iidal adhaadhaa gaa ayyaana guddaadha islaamota biratti bakka guddaa qaba guyyaa kana gaa haqabuus hudiyyaa qalateeti hoolaa tuqaan qabne kaastaan qabne qaleeti gaa sadaqaa kenna akkasi gaanus irra walitti dhufnee iida bifa haala gaariidhaan mana maadii alitti maadii alii jechuun gaa namni oromoo ta'e keessaafuu sabboontonni gootonni qabsaa'onni artistoonni sagalee wayyabaan namni gaagartee maadii alii hin beekne hin jiru maadii alii ni jira fuuldurallee ni jiraata waliin jiraanna rabbiin umrii nu haa dheeressu waan guddaarraa eeggannaa akkuma kanaan dura gahee guddaa taphachaa ture roga hundaanuu maadii alii nama maatii guddoo maatii qabsaa'ota irraa dhalatee qabsootanaaf namaas qabeenyaas waa hedduu takka nama dhabee har'a kun alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u ni jira fuuldurallee ni jiraata maatii isaatii wajjiini rabbi nuuf haa jiraachisu umrii nuuf haa dheeressu. Dia da'waan yaasan kan nuhura meejara khiyaaliro nahini kambe waan irra jirtu mojar
jaalaltite bariyaanitti ngomtu kophaa baahee si eeganatti hootu kophaa baahee si eeganatti hootu osoo nami ijaawee barareen dhufa si bira si yaada nyaanne isaan qaamanna goora osoo nami ijaawee barareen dhufa si bira jaalalate afaan cabseen gorora naa himi kaamee waan irra jirtu jaalaltite barwaanatti ngomtu kophaa baaheen si eeganatti hootu kophaa baaheen si eeganatti hootu osoo nami ijaawee barareen dhufa si bira si yaada nyaanne isaan qaamanna goora osoo nami ijaawee barareen dhufa si bira jaalalate afaan cabseen gorora jaalala waatiyyaan hojjatanne Rabbumaatu toosi bane onne antiku malee taatu manarrifane antiku malee taatu manarrifane jaalalate obse 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 hagam doyse doyse niyya kemoo jibbannaatu akkanarra si fageeyse deebile waasirraan garree khani ergamtoo si geeyse deebile waasirraan garree khani ergamtoo si geeyse ifna barsiifte duraame kamiininne si sabraa ifna barsiifte duraame kamiininne si sabraa sagale qofa way sagale qofa nama raachite kuno halalarra sagale qofa sagale qofa nama raachite kuno halalarra masno jalala na yaasi way debutante na baasi akka hamatti wal barre adda hafuuntaanu naasi wadda hafuuntaanu naasi masno jalala na yaasi way debutante na baasi akka hamatti wal barre adda hafuuntaanu naasi wadda hafuuntaanu naasi ما خرا ما هديتي دبنا جرا ما دي قار من خير جرا سربوتا ارتيستوتا هدو افخنتي جر طريف اللي ما قالوا انتري مي اتي افان كيتين جيغا اني فاد افخنتي ولا لو قيادتو خامس اوبستي جرتس هدو رغا إسانمانو نيماني إسانما راباتو أني يالين غودة إلا موف مي فكين يفقا كم قنيت هرما جو هرت سينا تينيا خجو كسمتي أدناني فو أدناني في كاسيتا هويني جو أديسو فو أورجي جو مال جامي خا جوسن خاديسو إفاتو يا أورجي بوارسيتو قلبي سمنا بوجي شاكي سوفات في سقنيته شاكي سو هدو ألبوم غوتو هاي وجو جنة نجرن كبراتي سي ندافو يالمتين جراتي ولي دبر ريسنا هاي وانتو لا تنبودت تجينا سيربوته هدو لخان قبستي قبدهم هاجمي خنبوته هو وان ببرستي لفاخي قبدوني قبدا هدو دا ما نوجرا
wallisa gaayiti. Wallisa miti. Wallisa. Wallisa tolcha. Mee gitaara kana akkamitti taphachuu barte? Lakki gitaara kana dhiumantanaan lafaa fuudhe. Hedduun turre. Hedduun turre dhiumantanaan lafaa fuudhe. Ayyee. Anis baruttiin jira. Yoo barte kamii bartaa akka eenyu baruu feetaa yoo naan jette kaa'elemoo. Akka elewaalitti. Ayyee. Akkasittiin baruu fedha. Yoo waa baran akkasii waa baruudha. Ayyee. Elemoonni akka gaariitti gitaara taphata. Ajaa'iba. Akkuma gartee biyyaatti osoo hin ta'in akkuma Afrikaattu nama gartee gitaara qofaanii mitigaa sagaleenis artii Oromoo keessatti hangafoota keessaa leejandiidha. Isa fakkii godhachuunis waan gaariidha natti fakkaata. Hanga nama gaa galatooma. Galatoomiin itillee gaa mana keetii dhufnee hunoo iida kabajnee jirra. Mee eenyu faadhaan bagatti siin geettaa? Eenyu faadhaan? Uummata Oromoo maraa fi uummata Islaamaa mara baga ayyaana iidaatiin isin ga'e baga gammaddan baga gammannee isinillee warra gartee har'aan tana as dhufee as mana kiyyatti sagantaa godhate isinillee hedduu galatoomaa warri ogees. Anjidi jidduutti gayoon xiqqishaa afaan hin kaa'enne dubbachuu hin danda'u beekte. Iidaa haa guyyaa iidaati guyyaa gammachuuti guyyaa akkam jette faate? Hangasu sirba tokko wallisaati. Hangasu sirba tokko wallisaati. Haya. Hundi keessanuu. Ya salale biya to karbun darare mana khe kharawalale nandu faya dansila ya salale biya to karbun darare mana khe kharawalale nandu faya dansila Hoya loleko, ya loleko, intal debisi kalbito, jabona wara, fuluf nanjeda garanko, siar kutate kalbito. Anuma fi ati sakam wal jalanna Anuma fi ati sakam wal jalanna Irribati sogu wal dura dabbanna Irribati sogu wal dura dabbanna Birra dabbari ababo nurgoite Birra dabbari illi nurgoite Dili malinka ba rabbi khiya goite Dili malinka ba rabbi khiya goite Wajjin badu wayya dhukkubsachuu manna Wajjin badu wayya dhukkubsachuu manna Jiru teenya lameen wajji dabarfanna Jiru teenya lameen wajji dabarfanna Birraa dabbaari abaaboo nurgoite Birraa dabbaari ilillee nurgoite Dili maaliin qabaa rabbi kiyyaa goite Dili maaliin qabaa rabbi kiyyaa goite Way dili maaliin qabaa rabbi kiyyaa goite Dili maaliin qabaa rabbi kiyyaa goite Dili maaliin qabaa rabbi kiyyaa goite Way dili maaliin qabaa rabbi kiyyaa goite Egaa ati qabsooytuudha sirba keetiin qabsooytaa sagalee bareedduudhaan uummata keetiif dhaamsa dabarsita. Uummata kee kararra hakkeessa sirba keetiin hedduudha qabsooytaa sirboota qabsoo babbareedaadha kana ati qabdu. Dhiyootaan hogguu kiliippii waraabuuf karaa bahaa kana deemte
iddoo lamatti rakkoon sirra gahee hidhaallee hidhamaa turte. Mee maali wanni sirra gahee maali wanni san? Wanni namarra narra gahee waan ajaa'ibaa sitti ta'u. Taniin an baheefi fi taniin an argadde. Ani immoo aadaa uummataa sirboottan aadaadhaa namaaf dalaguu fi nama jalaa qabuu yoo taate malee ofii kiyyaaf hedduu kaniin sagaleedhaan dalagee qabu kilippiidhaan nu jennee. Arragaa kilippii aadaa shaggooyyee ajaa'ibaatiin dalagaleetiin asii jiila hedduu fudhadhee shubbistoota daarektaroota kaameraamaanii fi gargaartota kaameraamaanii yoo xiqqaatan shubbistoota wajjin nama 25 wajjin karaa 20 inni kana gatoo malee aadaafiin bahee meeshaa aadaadhaa qabadhee akka malee garuu awwaaniin an bahee fi akkaataan narra gahee waan qalbii nama cabsu akkuma Oromoo kanarraa waan si fageessu ammoo yeroo tokko tokko akkatti mul'atetti nama fakkaata inni hidhamee nama dalisanii hojii hidhamnee halkan tokko bolama hidhamnee baanee diinni keessatti location maalallachuudhaaf akka gabbuunitti mana citaatiin barbaadachiidha. Asabootiin dhaqee gaafa dhaqu bakkeen hin dhaqee nagayaan qabdu jedhanii qabanii nu hidhanii achi halkan lama hidhameetu hidhaanitu sunati halkan lama san hamtuun Haramaayaati achi hidhameen ammas borummaa deebi'ee biyyuun bakkuma hidhame san gara biraatti kilippii waa xiqqoo jireenya baadiyyaa uummata keenyaa san. Haramaayaa gaa bishaan Haramaayaa bakka ati sirbiteef sanirratti hidhamte. Sabooti irratti maas deebi'ee borummaa deebi'een erga naa gara Haramaayaa kutee Haramaayaa gaafaan dhaqu ni hidhame. Hidhameellee akka malee wanti narra geene waan nama shoobanneessu. Bishaan san gubbatti hidhame bishaan Haramaayaa san gubbattiin 7 lama hidhame. Waan sanirraa booda deebi'a. Ati osuma karaa san deemtu gulama hidhamte. Gulama achumatti hin deebi'anis. Achumatti deebi'e. Hidhameetu bachi deebi'e. Fixatte. Fixadhe. Baga fixatte baga siimil kaa'ee waan bareedaa akka arginu gaafa nuti illeensiif hawwiidhaan eegna. Galatooma ulfaadhaa. Naaf jiraadhaa. Yaamicha keenya kabajjee asitti nu argamuu keetiin nuti illeen galatoomi siin jenna. Anilleen naaf yeroo keessaniif galatoomaa. Horaa bulaa dagaagaa jiraadhaa waliin jiraannaa fuuldurallee gaazexeessota keenya waliin hojjannaa isiniin jaaladhaa. Hayyee daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan ayyaana Iidal Adhaa sababeeffachuun qophii isiniif qopheessaa turredha. Qophiin keenya kan hangammaatti daawwattan ture yaanaan warfirisaati ibsituu Bushuraa waliin ta'uun egaa mana artistii jechuun ni dandeenya barreessaa barsiisaa wanti isaan hin jenneen hin jiru. Egaa asitti argamne sagantaa kan akka qopheessinu nu affeeranii nu simatanii haala kanaan nu waliin turuu isaaniitiin jaras baay'ee galateeffanna. Daawwattoota keenya qophiin nuti har'aaf hangammaatti qopheessine kan kana fakkaata qophiin nu beeksisa kanneen biroon itti fufuu isaa waliin turtii gaarii. Marada Yamame Yadani Ketiro Rawaya Ambito Jalele Togule Tuanaya Atuale Garanko Zirgoya Meome Akami Chilale Meeqootu wal garra yaada keenya Edua kan turre rebute na jira Yanji mufade jalalle maltusi kunale Jalale tokule walaya tuale Garanko sikoya keome akami teole
Siyamaniniya halkani fi guyya Siyamaniniya abju khaysan etiyo rawaya Anuncia dal kaniguya atina yadu bantutia jirun ko bada halaya Anuncia dal kaniguya atina yadu bantutia jirun ko bada halaya siya de Siyade atna yadu an siyade Imi manjalala anguya dabani sinaya dachisa Wasini rampane, aha, way. Mutiwan waltuna mutafi, singa fata de bisina fijru wala buno manifi siyade yade Siyade atina yadu an siyade Ofi Siyade atina yadu an siyade Ya shimbira ayantu imaltu wa karabarartu Ya shimbira ayantu imaltu killeen sarra barartu Wangalatanate jalalletoti fagotti damsa hoona gahi Gargar bahu nama jaja hama jalallo lameni Hukumu kamure hambise fagotti abujoda gumman Fonko na kunam sisi galatanate Sibdi odati fagoni Wagenye numure adani Odo usillen dagayukuran Uma walale adan Jame damae unan Ya shimbira to damsa khona geisi jalalleto nakunam sisi walinu harkisi Ya shimbira ayantu imaltu wa sarbarartu Ya shimbira ayantu imaltu killeen sarbarartu Wangalatanate jalalletoti fagotti damsa hoona gahi shimbirato damsa ho fagotti damsa hoona gahi